Shama jira jirtanii hordoftoota kabajamtoota Didaatiif kan biyya alaa biyya keessa jirtan hundinuu nagaa jirtanii ani Didaadha. Chaanaliin kun Jirraa Miidiyaa jedhama. Akkuma beekamu kabajamtoota keenya waa'ee biyya alaa ilaalchiseetu jechuudha. Wanta jiru hundaa jechuudha gadi fageenyaan sintanii jechuudha. Dubaay, Kuwait, Qatar, Libaanos akkasumas immoo Saudi Senegalee so as keessa yeroo ammaa kana jechuudha namni haarawaan hin deemaayee baay'inaan isin hunduu jechuudha karaa WhatsApp nagaafachaa jirtan namni haaraan hin deemaayee didhaa isa kana gadi fageenyaan nutti miinaan jettan isa kana ilaalchisee ani as Finfinnee keessa jechuudha as karaa Jomoo jechuudha biiroodhaan hojjedhe karaa mootummaatiin maqaan biiroodhaa Blue Jay Foreign Agency agreement isaa wajjin uumetan hojjechaa jira jechuudha. So information ani qabu jechuudha yeroo ammaa kana kabajamtoota Didaatiif namoonni afaan Arabiffaa beekan deebi'anii garuu karaa Dubaay deemuu barbaadan Senegalee afaan Arabiffaa kan beektan kaampaaniidhaan jechuudha yookaan immoo kaampaaniidhaan warreen deemuu barbaadan hatattaman 723 keessatti ejensiin kun isaa wajjin agreementii waan qabuuf isaan jechuudha deemuu hin dandeechan warreen afaan Arabiffaa beektan Libaanos irraa kan dhuftan akkasumas immoo Dubaay irraa illee kan dhuftan deebitanii Dubaay deemuu barbaadan akkasumas Saudi irraa kan dhuftan Bahrain Qatar irraa Kuwait irraa kan dhuftan jechuudha hatattaman 723 keessatti hatattaman deemuu hin dandeessan. Inni biraammoo jechuudha baay'inaan gaaffiin keessan immoo waa'ee biyya dubartoota haaraa ta'aniif didhaa warri naan jettan tanaan dura jechuudha dubartoota haarawaa Jordan hojjechaan ture Qatar illee deemaa turanii Qatar ammaaf jechuudha cufamee jira sababni isaatis World Cup yookaan immoo World Cup yookaan immoo Alam Waancaa isa kan jedhamu isa qopheessitee jirtu waan ta'eef jechuudha World Cup kanaaf yeroo dabartu cufamee jira. Qatar illee jechuudha saniin booda hin banama jechuudha isaaf cufamee Qatar hojjechaan ture Bahrain illee hojjechaa ture inni illee ammaaf cufamee jira. Inni biraa Kuwait banamee ture qaxaleewwan kiyyaa Kuwait banamee ture garuu walii galuu innis maalidha as mootummaan Kuwait fi mootummaan Itoophiyaa jechuudha walumaa galatti qarshii yookaan immoo qarshii mindaa irratti jechuudha walii galuu didan jechuudha. So isa kana ilaalchiseetoo inni illee jechuudha haga ammaatti mirkaneeffamne yoo mirkanaa'u jechuudha YouTube kiyya irratti deebi'ee isiniifan hojjedha jechuudha kana beekuu qabdan. Inni biraammoo jechuudha Libaanos namoonni baay'een aroonno jechuun normaalii karaa keessatiin qarshii kennaatu jechuudha karaa Beirut akkasumas immoo karaa Bahrain geggeessuu danda'an garuu ani wal qunnamtii akkatti hojjechuu hin barbaadu sababni isaatis lubbuu namaataan kan biyya Arabaa jechuudha. So tokkoffaan nama miidiyaa waan ta'eef lammaffaa immoo nama miidiyaa osoo ta'e illee jechuudha rabbi sammuun koo rabbi sodaata waan ta'eef wanta qulqulluu ta'e ejensii mootummaa wajjin hojjetu isaa wajjin agreementii uumetu jechuudha hojii kana kan hojjechaa jiru jechuudha. So walumaa galatti dubartoota afaan Arabiffaa hin beekneef jechuudha mee wanta jedhu naan jedhu warra naan jettaniif jechuudha dubartii afaan Arabiffaa hin beekneef haga Kuwait banamutti Jordan illee hin jira garuu innis hojjetamaa jira garuu haga xiqqoo afaan Arabiffaa warra hin beekneef Jordan illee jechuudha xiqqoo ergaa hin jiru walumaa galatti dubartoota afaan Arabiffaa beekaniif Jordaanii fi Dubaay kan hojjechaa jiru jechuudha. Inni biraammoo ittaanetu jechuudha warreen afaan Arabiffaa hin beekne amma Kuwait banamutti Senegalee amma Jordan illee amma sisirraawutti jechuudha wanta tokko yookaan immoo ulaagaalee tokko guuttachuu qaban fakkeenyaaf karaa mootummaatiin deemuudhaaf dookumentii kana barbaachisa innis paaspoortii barbaachisa
gurdu footoo barbaachisaa, footoo ejjennoo hin barbaachisaa, waraqaa eenyummaa ishee hin barbaachisaa yookaan immoo kan ishee jechuudha. Akkasumas waraqaa eenyummaa abbaa ishee yookaan immoo kan haadha ishee whatever kan obboleessa lama sadeen keessaa tokko hin barbaachisaa. Akkasumas immoo COC isa jedhamu san barbaachisa. Namni afaan Arabiffaa beekus kan hin beeknes must be COC hin barbaachisa. Didhaa COC jechuun maal jechuudha warri naan jettan? COC jechuun COC jechuun hiikaan isaa fakkeenyaaf as magaalaa Moojoo keessa hin jira karaa mootummaatiin jechuudha. Dubartoota Shashamannee irraa Sabbataa irraa dhufaatu jechuudha. Torban tokko hin baratanii torban lammaffaatti immoo jechuudha hin qormaataman. Waa'ee maaliif barsiisanii? Akkaataa uffata itti miiccan, akkaataa uffata itti tokkosiisan, akkaataa midhaan itti hojjetan isa kan barsiisan. Wannuma achitti hojjetan san dursanii asitti isin barsiisan jechuudha. Kun immoo maal jedhama? Maqaan isaa COC jedhama jechuudha. Isa kana COC malee namni afaan Arabiffaa beekus tanaan dura waggaa 7 waggaa 8 kan hojjettee dhufte jechuudha. Karaa biyya alaa Dubaay deemuudhaaf jechuudha. Must be COC si barbaachisa jechuudha. Isin galee as magaalaa Moojoo keessa hin jira dhuftaniitu jechuudha. Galmaa'uu hin dandeechan yaa biiroo wajjin isin qunnamsiisa biiroo mootummaa waan ta'eef. So karaa kiyyaan duwwaa 920177982 jechuudha. Wanta jiru jechuudha. Lubbuu ilmaan namaan jechuudha wanta hunda of eeggannoon waan hojjedhuuf isin hunduu gaaffii qabdan duwwaa 9201779 na gaafachuu hin dandeessan. Bilbila kiyya isinifan teechisaa jirra miidiyaa irra jechuudha. Isa kana so isin hunduu COC barachuu qabu. Ulaagaalee kana guutuu qabdan. Yoo COC hin baranne yoo COC hin fudhanne jechuudha Boolee airport irratti jechuudha gadi isin deebisan jechuudha. Isin galee ashaaraan kan kennamu tokko hin jira. Bakka torban lama keessatti nama afaan Arabiffaa hin beeku jechuudha. Hinuma bakka walumaa galatti wanti hunduu. Isa kana waa'ee kaargoo ilaalchisee immoo jechuudha. Informationii guutuu isaa jechuudha. Informationii qabatamaa ta'e jechuudha. Isinii gaafadhee ta'u jechuudha. Isinifan dhiyeessa jechuudha. Firootawwan kiyya. Inni biraa immoo informationii qabdan jechuudha. Karuma keessatti yoo barbaadan jechuudha. Informationii iccitii ta'e jechuudha. Na gaafachuu yoo barbaadan duwwaa 920 no duwwaa 920177982 na gaafadha. Jirra miidiyaa irratti ani didhaadha chaanaaliin qaba. Didhaa tiyuubiin qaba. Haadha manaa kiyya Itaaliyaan waliin jechuudha. Didhaa tiyuubii irratti piraankii diraamaa adda addaan hundaan hojjedha. Isin hunduu seenatii didhaa tiyuubii sabskiraayibii godha. Akkasumas immoo informationii adda addaa waa'ee biyya Arabiffaa ilaalchisee baay'inaan jechuudha jirra miidiyaa irratti isiniifan dabarsa waan ta'eef jirra miidiyaa sabskiraayibii godhaayi waa'ee kaargoo ilaalchisee. Aduu inni biraa immoo aduu jimaata jechuudha. Micayyoo teenya takka biyya Dubaay irraa dhuftu jechuudha. Ishee Boolee airport irraa fuudhete jechuudha karaa Boqojjii Nangeessaa. So warreen jechuudha konkolaataa barbaadan warreen betesabiin keessan yookaan immoo warri keessan isaanitti hin tolle karaan isaanii fagoo ta'e jechuudha. Ani Boolee airport irraa isin fuudhete bakka isin barbaadanitti isin jechuu nan danda'a. I'm ready for that. Wanti isin kaffaltan maalidha? Normally komishinuma xiqqoo wayii jechuudha kan isin gaafadhu akkasumas immoo masaafara makiinaa jechuudha kan kaffaltan. Isa kana jechuudhaani baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa hordoftoota Didaa Tube kan addunyaa irra jirtan, kan biyya keessa jirtan isin hunduu jechuudha. Gaaffilee qabdan karaa keessattiin na gaafadha. Baay'een isin jaaladha. Horaa bulaa jirraa miidiyaa jajjabeessan isin jedha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u, guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Sorry, halkan gaarii isiniif haa ta'u, torban gaarii isiniif haa ta'u isin jedha. Nagaan naa jedhaa. Ciao.